Haaya akkam jirtu daawwattoota keenya nagaa waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa ta'u. Jirtuu fayyaa keessanii nu nagaa keenya galanni waaqayyoof haa ta'u. Har'as egaa deebi'ee dhufeen jira. Chaanaala keenyaaf haaraa kan taatan sabiskiraayib gochuun maatii keenyatti dabalama. Viidiyoon keenya immoo yoo isinitti tole laayik gochuu hin dagatinaa. Yaada fi qeeqa qabdan immoo sanduuqa koomentii jalatti nu barreessuu hin dagatinaa jecha. Egaa har'a immoo gaafii yeroo baay'ee ijoolleen na gaafatan jechuudha. Irra deddeebi'anii jechuudha gaafii kana na gaggaafatu. Gaafii sana irratti kanaaf egaa gaafii kana namoota baay'eetu na gaafate. Nama tokko lama osoo hin ta'in namoota baay'eetu waa'ee manaa irratti gaafii hedduu naaf kaasee na gaafate. Keessattuu mucayyoon tokko koomentii irratti na gaafattee dadhabnaan kara keessaallee mudannoo akkanaan qaba waa'ee jireenya irratti. Adaraa kee waa'ee dhuma manaa wal qabsiisiti viidiyoon nuuf hojjedhu jette. Egaa viidiyoon nama tokko hojjetamee nama hedduu akka fayyadu abdiin qaba. Egaa obboleettiin tokko akkas jettee ani ergan biyyaa bahe iddan biyya kootii bahee waggaa 6 guuteen jira. Garuu waggaa 6 kana keessatti Itoophiyaadhaa waanuma tokko hin qabu, daanqoo tokko illee hin qabu, lafas hin qabu, manas hin qabu. Birrii saantima koo waggaa 4 maatii kootu na jalaa balleesse. Amma saantima waggaa 2 qofatu harka koo keessa jira. Waggaa 6 xumuree 7ffaa mallatteessuudhaaf baay'ee na rakkise. Humni koo dadhabee galuudhaaf maallaqa tokko hin qabu. Maallaqa waggaa 2 qofan harkaa qaba. Galuudhaafis na dhibee, taa'uudhaafis na dhibee. Mee kanarratti obboleettii kiyya saantimni waggaa 2 an ofirkaa qabu kun lafa naa bituu danda'a Itoophiyaatti. Mee kanarratti maal laan jettaa viidiyoo hojjedhu naan jettee. Inni kan biraa immoo manni tokko dhaabuudhaaf manuma tokko dhaabanii ijaaruu aga sadarkaa xumuraatti mana tokko jechuudha. Qarshii meeqa nama fixaa mana ijaaruu fi kan jedhamu walumaa galatti waa'ee manaa ilaalchisee gaafii hedduutu naaf ka'e. Anis egaa har'a immoo amma beekurraa jechuudha. Hamman beekurraa deebii isiniifan deebisa jechuudha. Jalqaba irratti obboleettii koo biyya Arabaa waggaa 6 hojjette. Waggaa 6 kana keessatti saantima tokko Itoophiyaadhaa uumaa hin qabu. Garuu saantima kan waggaa 2 of hirkaanan qaba. Ammatti of hirkaanan qaba. Garuu waggaa 6 fixee gara Itoophiyaa galuudhaafis na rakkise. Asis itti dabaladhee hojjechuudhaaf humni koo dadhabee kan jettu irratti isa kana irratti egaa tokkoffaa kan isin jedhu namni kaji'aarraa kaji'a sattaanutti barata. Kan guyyaa mudannoo guyyaa har'aa waan nama mudaterraa mudannoo guyyaa kaleessaa akkasitti na mudate har'a na mudateen jedhanii yaaduun jira. Garuu waa hundaafuu birriin qarshiin kee waggaa 4 maatiin kee sababa garaagaraatiin si jalaa balleessanii sitti hin dhaga'amini. Har'ii fi bor tokko miti jechuudha. Fakkeenyaaf fi waaqayyo humna namaaf haa kennu, dandeettii isaa namaaf haa kennu, nagaa namaaf haa kennu malee birriin homaa miti jechuudha. Hin dhufasii hin dhumasii fixeensa ganamaati jedhama mitiire. Kanaaf egaa walumaa galatti saantimni isaan si jalaa balleessan kan waggaa 4 kun sitti hin dhaga'amini. Gara fuula duraa kee ilaalii fuulduratti deemi. Saantimni koo waggaa 2 harka jiru kun lafa naa bitaa kan jedhe irratti lafa sii bitaa. Garuu immoo akkaataa fakkeenyaaf lafa sii bita jedhee 100% jala sararuu qoomti. Garuu naan tilmaamu biyya Arabaa kamuu keessatti waggaa 2 yoo hojjette ijoollee fakkeenyaaf haaraa ijoollee Beerut haaraa yoo ta'e malee fakkeenyaaf eessumattuyyuu fakkeenyaaf Saawudii yoo taate, Dubaay yoo taate, xiqqoo Joordaan yoo taate, Kuweet yoo taate immoo Kooreetti bita jechuudha. Birriin isaanii ol ka'aadha. Waanuma fedhe yoo ta'e qarshii waggaa 2 guutuu harka kee keessa jira yoo ta'e lafa sii bitaa jechuudha. Lafallee maalan godha kan jetteef immoo lafas bitee maalan godha. Itti dabalee hojjechuudhaa fi humni koo hin danda'u. Abdii hin qabu. Keessi kiyyas akkaan hojjedhuuf na kakaa'aa hin jiru jettee isa kana irratti saantima maatiin si jalaa balleessan irraa kan ka'e abdii kutachaa waan dhufteef dadhabbiinis abdiin kutannaanis sitti dhaga'ame waan ta'eef kanaaf gorsina isii qabu saantima waggaa 2 kan of hirkaa qabdu sanaan
lafa bitadhuuti. Isuma kana yoo fakkeenyaaf yeroo lafa bitattu of eeggannoodhaan. Fakkeenyaaf saantima kee waggaa 4 maatiin kee si jalaa balleessanii ammas kan waggaa 2 ishee ofirraa qabdu kana maatii keetti ergitee lafa naa bitaa jettee si jalaa balleessu yoo ta'e siifis rakkoodha isaaniifis rakkoodha waan ta'eef saantima waggaa 2 harka kee keessaa qabdu sana of eeggannoodhaan lafaan bitadhuuti. Yoo si danda'amaa ta'e si danda'ame waggaa tokko dabalii hojjedhu. Lafa bitte sanarratti waa xiqqoo qorqoorroo luukii 39 xiqqeessitee jechuudha. Ijaarrattee guutumaan guututti ijaartee xumuruullee yoo baatte bakka mana kiraa namaa galuu fakkeenyaaf Itoophiyaatti galtee mana kiraa namaa kireessitee galuurraa kanuma ofii wayyaa Itoophiyaa keessattis immoo yeroo deebite bakka kallatuma garaagaraatiin amma waaqayyoon si gargaare mana luukii 39 bakka 28 illee haa taatu sanarratti maradhuuti. Gara Itoophiyaa galii sanan ta'uu taanan immoo qarshii kee waggaa 2 sana hundumayyuu walitti qabadhuuti harka keetti qabadhuuti gara Itoophiyaa gara biyya abbaa keetii galii jedha gorsinsi qabu kana obboleettiin kiyyaa. Waa hundumaaf immoo waaqayyoon si gargaaruun jedha. Namoonni baay'een immoo mana tokko dhaabanii mana tokko agamiin xumuruu kanarrattis waa dubbadhu bee warri jettan immoo mana ijaaruun waan salphaa miti jechuudha. Mana ijaaruun waan salphaa miti baay'ee ulfaataadha. Maaliif waliin sobnu ka? Sobeema fakkeenyaaf fi mana ijaaruun salphaadha maal isiniin jedhee waan itti galtanii argitan waan ta'eef ani waa'ee manaa irratti waan gaafii isin nagaafattan waanan beeku irratti sobee isin jajjabeessuudha. Isiniif hin deebisu namoonni lafa bitannee qabna mana irratti ijaaruudhaaf saantima hammamii nu barbaachisaa warri jettanii biyaansi egaa yeroo kuma ammanaa isinii hin jedhu jechuudha. Maaliif yoo jettanii fakkeenyaaf amma gaafii amma na gaafattanii yookiin isin kan ijaartan ji'a 6 kana yookiin ji'a 7 kana wanti hunduu immoo yerootti gad bu'aan deemu ol ka'aa deema malee jechuudha. Inni lammaffaa immoo fakkeenyaaf mana luukii yookiin xaaqaa 40 ijaartu yoo ta'e yookiin 50 ijaartu yoo ta'e sanarraan gatiin irreenni fakkeenyaaf wantoonni isin bittan mukallee yoo bittan wanti isin bittan hundumtuyyuu amma qorqoorroo mana hamma dhaabbachuu barbaadan sanarratti hundaa'ameeti waan ta'eef walumaa galatti namoonni lafa bitattanii mee ammamiin nuga lafa keenya sanarratti tokko jennee jalqabnee xumuruuf warri jettanii akka yeroo ammaatti jechuudha. Akka yeroo ammaa kana amma qorqoorroon luukiin tokkittiin 820 jechuudha. Kan manaa jechuudha. Kan dallaa garuu kanaa gadiidha. Akkasumallee qorqoorroo bichaa miti. Mana tokko ijaaruudhaaf waa hedduudha. Mukaa, qorqoorroodhaa, simmintoodhaa, ashawaadhaa, garagaantiidhaa waa hedduu sin gaafata jechuudha. Mana tokko erga lafa qabaattanii ergi xiishii isinitti bu'aa jechuudha. Edda lafa qabaattanii lafa sanarratti mana dhaabuun aga miliyoona tokkotti. Sanuyyuu yoo mana luukii beeqa yoo ijaartanidha. Mana luukii 60-55 yoo ijaartan malee sanaa ol ijaartu yoo ta'e gatiinsaa sanaa ol deemuu danda'a jechuudha. Aga miliyoona tokkotti qopheeffadha jechuudha. Warra harkaa qabdanis harkaa qabdu. Warri immoo harkaan qabnes illee warri ganaa hojjettanii waa'ee manaa asxaabaa jirtanii yookiin 500 wayiitiin nu gaalaata yookiin 400 wayiitiin yookiin sanaa gadi nu gaa warri jettanii yaaddanii lafa qabaattanii tokko jettanii mana luukii 60-55 ijaaruudhaaf miliyoona tokko isin barbaada jechuudha. Egaa kana gaafan isiniin jedhu mana bichaa dhaabuu osoo hin ta'in waa ulaagaan mana ittiin ijaaran waa hedduutu jira jechuudha. Keessa liishoo gochuu jira, barandaa isaa faalikii hidhuu jira. Egaa manuma tokko simmettee mukaan dhadhaabuu qofaaf miliyoona tokko jechuudha. Ulaagaa isaa fakkeenyaaf keessatti ulaagaa isaa waliin aga miliyoona tokkotti jechuudha. Ulaagaa isaa waliin gaafa isinii jedhu isinii gala qalamiin illee jira. Jala zuuraa isaa hidhuun jira. Liishoo gochuun jira. Balballi jira. Koornisiin jira. Kana wajjin isiniin jechaa jira malee zimbiloo manuma zimbiloo dhadhaabuu qofa isiniin jechaa hin jiru. Egaa kooree lafa bitattanii warri qabdan mana irratti mana luukii 60 yookiin 55 irratti ijaarrachuudhaaf
kooreet miliyoonni tokko sin ga'a jechuudha. Aga waan hundumaa xumurtanitti lafa yoo bitattanii qabaattanii isiniin jedhaa. Kanarratti viidiyoo koo guyyaa har'aa kana irratti wanta gaafii isinitti ta'e koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo biraatiin walitti deebinaa. Ani baay'een isin jaaladha. Baay'ee.